Haa hordoftoota keenya jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaadha nutis jirra nagaa keenya jiruuf jireenyi bareedduudha. Akkam isin jirtu nagaadha nutis jirra uffata miiccataa jirra. Uffanni kun jiru keessa uffata laammii bichaa miiccame jechuudha. Shaamizisa kootii fi bijaamaa sana bichuudha kan kun. Innaan uffata miiccaa jirra. Innaa akkam isin jirtu nagaa keessan nuti jiruuf jireenya hunduu bareedaa fayyaa keenya nuti jirra. Namoonni baay'een keessan akkam ta'e manni kee akkam ta'e maali jettanii warri na gaggaafattanii manni keenya irra darbee jira galanni gooftaaf haa ta'u. Homaayyuu hin taane kunoo manuma keenya keessa jirra. Isiniin jennaa garuu baay'ee nama gaddisiisaa jechuudha. Wanti biyya keenyatti baay'inaan mana sirriitti diigaa jiru. Iddoo hundaatti diigaa jiru jechuudha. Sabbata, Keellaa, Shawaa Meedaa, Burraayyuu iddoo baay'een wannoo jala Finfinnee jala galte waan ta'eef iddoo baay'eedha diigaa jiru jechuudha. Garuu keenya hin xuqne galanni gooftaatti haa tolu. Nu bira garuu mana baay'ee diigame. Akkana isiniin jenna hordoftoota keenya. Amma immoo birilibsiis miiccaa jirra jechuudha. Caaltuu. Mucaa isheen kun caaltuudha maqaan ishee. Caaltuu malee Haannaadha miti maqaan kee? Haannaa jedhamti. Garuu caaltuu jedhuun mana barumsaatti Haannaa jedhamti maleeyyuu. Caaltuu isheen sun heerumteennaan caaltuu ishee kana fidanne jechuudha. Akkana isiniin jenna hordoftoota keenya mucaan kun immoo ollaadha warra na bira keewwatee kara ta'e deeme. Caaltuun immoo birilibsii miiccaa jirti jechuudha. Birilibsii ishii kan keenya kanaan dura miiccineessa guddaa jechuudha. Yeroo sana onlaayinii irraan turre. Amma immoo kunoo birilibsii miiccaa jirti jechuudha. Birilibsii dhidhiitaa jirti. Mucaa obboleettii kiyyaati. Hin beektaniin garuu guyyaa tokkitti gaafa isheen dhuftu viidiyoo akka tasaasa yoo soqaan dhuftu waraabeeni. Ergasii nafaan dhufteen beektu jechuudha viidiyoo irratti. Inni goobaziidha jechuudha. Hojii baay'ee hojjetti. Mucaa obboleettii kiyyaan fidadde jechuudha. Hin beekamu garuu amma haala nageenyaatiin dhufte. Yoo waan shanyii baasuuf ta'e ana bira teessee biratti yommuu shanyiin baasaniif ta'e immoo deebitee galti jechuudha. Ammaaf garuu anuma bira jirti. Akkanatti kunoo birilibsii itti garagalchee Caaloo garagalche. Hingaa qoyama cuunfineetu waan soolatti sukkuufta. Birilibsii ishee xiqqoodha garuu isheedhumatti uffata keenya miiccinee turre kananiif lammii uffannu. Kana isheedhumatti uffata xiqqoodha birilibsittiin. Haala kanaan akkasittiin hojjetaa jirra. Asumaanis baraanii isiniin jedhaan. Inni ufti afaan viidiyoo irratti. Hin qaanoftaman hojjettan afaan. Nan hojjedha jettee bakka. Isheenis hin dhuftin afaan viidiyoo irratti jechuudha. Dhufnee uffata singoona. Caaltuu isheen sun hin jirtu. Caaltuu ishee kana dhufe jechuudha. Mitikii ishii. Haala kanaan kun uffata miiccaa jirra har'a jechuudha. Uffata kana nama miiccee isheen immoo birilibsii sukkuumaa jirti. Bishaan hin jirtu garuu bishaan walaa baddee waansa. Haala kanaan akkasitti jirra isiniin jedha hordoftoota keenya. Like share nu godha. Ammanuma isinin barsiisa mucayyoo kana eetanan dhufe. Mucaa siistarii kiyyaati jechuudha. Jirti? Jirtu cufi deebisi cufi. Hin cuunfina mazabzabasa kana keessa maal ta'e raayyuu uffata kee isuma irratti cuunfinaa qo'e barcuma isa kanarra goona.
Inni akkana isiniin jenna hordoftoota koo. Warri manni kee akkam ta'ettan manni koo nagaadha bayeera galanni isaaf haa ta'u. Warri na gaafattan galatooma guddaan sin jaalladha sin kabajaa naaf jiraadhaan isiniin jedhaan hordoftoota koo. Inni akkasidha. Baay'een isiniin jedha like share godhaa isiniin jenna.